edan numaa una rabsinu hanga sa'aatii edan hanga borgonamatti numaa una rabsinu kabajaan yaamna kabajaan gaafannaa yoo dandee akka obboleeyyan nu dhalaawee as dhufee rakkoo jirtu tana waliin dubbanne inni kabanya ammas ittiin jarjaru garuu ammoo guyyaa achii qabne ajandaa dhabnee jirraa jaartii duraa tabaaree kan abaarama filmoon isaatu oomootee abaarama jaartii duraatti sakkanatti irraa dhiqee michiyyoo namaa irraa dhiqee michiyyoo namaa dhiiga xureessee biyya arabaa kameeshaa dhiitu laal biiftuu namni hin beenen jiru yuutuuba bantee harka keessee silkii bittee harka keessee michiyyoo namaa dhiiga dhaabee michiyyoo namaa maasii dhaabee tafiroo waa hedduu nu bee jira obsi wardaa dhiiroo miira keessaa na beete dalagatee bultii bar iko muutu naa qabadate wardaa dhiyyame miira keessa jirtati miira keessa naa bayi waan firoodha harkaa qabna waa hedduu harkaa qabna waan firoo waa hedduu beeyna beekaa callifne ilma oromooti nama kabajaati mee afichu nama mul'atee jiru nama sagalee hawaasaatiif ta'aa jiru nama xiqqollee taatu gartee oromoo tan keessatti xiqqishollee taatu ol dhiitataa jiru jennee waa hedduu bira dabraa turre waa hedduu beeyna daa'imni meeqa dhufee nutti himatee jira waa isaa ijoolleen meeqa namni meeqa biyya keessa Suudi Arabiyaa keessa Adaamarraa nama meeqa waa nutti himatee ture beekaa callifne beekaa gaxusne aboo kana firoon akkana nu godhe jechaa turan ammas san hin laallu atis dhuftee dubbattee himatteemi firoo nu dhageessa viidiyoo ta'e sirriitti dhageeffadhu fooloo soolee qabna boleessa ta'e se qofaa miti ijoolleen sin dhalootus hedduu as jala jira firoo ajandaa dhabnee jirra laal warri as gubbaa jiru kun eegaan ana si qabe miidiyaan kun arbooshiriin isaa si qaba dhageeffadhu miidiyaan kun eega si qabe sistema nuti si dalee nu gaafa booda keessaa ba'uu hin dandeessu wayin siiman nagaa kabajaa yaabbalee isa kiyya kabajaa ofeete laa kabajaan si gaafanne kootu waan wardaa wajjii walitti qabdan rakkoo wardaa wajjii walitti qabdan asirratti wajjii dubbannee formaata finne yoo kabajaa feete kan ta'uu baatti ammoo ajandaan boruusi eegala erga boruusi eegale hin jiru ajandaan biraa ganaa firoon hanga dirreedhaa keessa qabamee hidhamutti hadaamaa dhufu hidhamutti shakkitti isiin jetteen seeraan isaan gaafadha sagalee Hararitti hidhamutti awwadaa'itti hidhamutti si jalaa nafnu obboleeyso si galaa qaalittii ta'e taamma jinnii keessa jirtu sanis taamma achi si fincaan sanis gadi gasiifinne asirra si gaggaragalchina suuraan yoo taates nu bira geessee honoolaa boleeyso si tolfannee jirra kabajaan siyaamaa jirra beekaa malee laa waa hedduu tolfannee tattaa'u jirra silaal tuniin suuraateetii fi suuraa kasi qallabduuti manatti qabadhu Aboleeso, azzalee yoo jiraatte. Tuyyoo afaan daante nu. Namni lakkoo isaa qabda lakkoo isaa naafannaa ittiin bilbilaa. Namni lakkoo isaa qabda lakkoo isaa naafannaa. Lakkoo isa firoodhaa namni qabda naafannaa. Ati illee wardaa firoo lakkoo isaa qabatte na ergi keessaa. Maal balleesse firooni? Firoo wardaa himatu jira Hamza. Wardaatu himatu jira. Yoo dandeesse ol seeni gaafachuu dandeesse ol seentee yoo dandeesse yoo si tole yoo si mijjaa achi jalatti himuun ni ulfaatti beektaa komantii kanaan haasa'uun ni ulfaatti xiqqoo walumaa galatti wardaatu himata wardaa wali bu'ee namni dur jirtii wajji nyaatee wajji dhugee wajji gala firoon kun gizee dhufu qarshii 10 harkarraan qabu yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu mee siifin himaa qarshii 10 ta bishaan itti bitatan tan harkaan qabu dhaggeeffadhu hoggaasanii tasuuditti wal beenu jaartii isaatiin beekaa fidee mana galshee firoo keenya hoojee hagan huccuu waa hunda naasanii waa hunda nyaatan malee oromooni bakki kun nama waraabaa hagan mana kana kilaasii kannee fi jiree isaa irraa garrafatu takkatti mana kiyya kana baatiish afur galee jechuudha waa hunda kan hin danda'u wajjuma galla wajjuma naannoo adda baaneen beenu dhaggeeffadhu adaamaa tana guutuu ijoollee jimaa gurgurtu hundaatu beekaa har'a saninni lakkaa viidiyoo waraabbatee michiyyoo namaatiif wal dhabsiisaa ture barinni jaartiin isaa maal jette gurraan dhageesse mi dubbii maarraachi qabda intala islaamaa ta'e intala dhalaati bara ay yeroo baran akka obboleessa kiyyatti ilaalee obboleessi wayisi kannaare akka obboleessatti akka ijoollee biyya oromummaa walii qabnu takkatti wajji nyaannee wajji dhuunee jaaffee macarrashaa naaf inni daddambaane jaaffee tuubitti fuudhee kuteen kara dirree dawaa dhaggeeffadhu hagan huccuu bituu takkatti fi wajji jiraanne Iyyaanarra heerumee kuni antana bubbee tana laal akkattiin isii affana silaa jiraatte jecha sannaan hin jettu viidiyoo jaarsi qiyyanaa ergatti nan sii gadhiise naan jettee erbo hay viidiyoo isiiti jaalle jaalibsa
tawardaadha viidiyoo tana dura gaddifamtanii gaawwanni quba Amma qabdaa duraa san baannaa argoo. Video kapan kaba, video kuban kaba, kuban kaba namni kam media kanatti wadda itti qabe namni godhe dura dhaabbate qabsanii filmii. Amma ifiif ragaa ifiif bahan jaartiin isaa akka maal jettu taate ni beekta viidiyoo kana dura gadhiifamte sanuuf ifiraamsaatu gaafa si bira ture dabarfatee nu ergee nuti namaa ergine addunyaarra si oolchine namni mana takka keessa jiraataa irra micoon tun ulaa raabantee mana si yolneetti akka obboleessasitti isa amantee gisee bilbila si keessaa is waan hin taane dabarfate hojii nyaataa wajji dhugaa namni mana fi keessa akka hin fedhe deema viidiyoo namarraa waraabate tunuu beekadhu badii guddoodhaa beekadhu. Mee lakkoofsaan afaan wanni namni lakkoofsaan akkanaa fi firoon mana galee mana kiyyarraa fuudhee deema akka obboleessa kiyyatti ilaala. Namni akkamitti diila kana riba walii dhababoo bismillaahidha namni yoo namaa waa gootes rakkoodhaas. Sagalee gartee isiin viidiyoo tana dura si gadhiisan nuutu namaa ergee isaan naa ergee addunyaarratti oolchinee ka'etti san sheer godhadhu akka akkaneen. Kunnoo dhaggeeffadhaa isiniif hin banaa dhaggeeffadhaa. Ragaa siif ta'a. Dhaggeeffadhaa. Kanaa miti kun maalii ureessa deddeemtu hundis waraabee. Maal jechuudha namni harka namaa nyaachaa wajji dhugaa har'a isiin amantee mana isii olneeytee jireenya isii keessa akkamitti viidiyoo irraa waraaba jaalif. Mee namni viidiyoo yaa sharmuutitti shuusee ajooytuu bubbee fuudhu yaa wasaqtitti ati bar meeshaa bitatte meeshaan bitadhoo meeshaa bittee arboo wardaan ni beeka firoon gabbee haa dubbatu adaamaa tana hundaan ni beeka wardaan waan an hin ta'an dhaggeeffadhu. Namni miskiinummaa dheengadda keessa dabre irraanfatee akkamiin meeshaa manaatiin dhaada taa'u namni wardaan tajaajiba natti jedhama. Hai, tasmuudii jirtu waa si qofaa miti obboleettiiti yamucaan tasmuudii jirtu irraa illee akkanuma gaddi kuu ture si qofaa miti waan isaa haaroo haati miti siif haaroo malee inni garuu mana namaa ulaataa taan irra deemee bulaa ture sanii farra majlis arabiyaa fi ruumiidhaan mana jalaalaa sarraatenyaa mana kiyyaatiin isin gorodhaan hundi. Jalqaba dhiirtii dhiiraa manaan hundaadattuu fiddanna. Dhalaadha malee inni ni isin heerumaa ni meeshaa manaatiin ni dhaadataa huni nadhoo jaama malee dhiiran jaamu. Talaa isa fuudhe malee. Aboonni heerumtee kottu obboleessa kiyyan heerumini hojii dalaganna. Dhaaboo kottu. Bayin magan biirtee. Teessi lakkoofsa mana kan nuti. Meeshaa dhalaan bitteef dhaadatti. Number is on your lakkoofsa namni akan mara namni biroo beeku namni Hai. Istidiriitiin namni biroo jala kana namni biroo beektu wallahi nadhagahame wallahi arra dheengadda gaarii isiin ooluu turteef anaaf beekasii galee nadhagahame gisee ol bee intala mana sii taa'ee nyaachuu ture harkasii nyaachuu ture gisee ol bee akkana manaan dhaadati ani akkanaaf ani akkasii baraan isin hunda dalee idduun godhachuu danda'a bar dheengadda jireenyi inni gartee wardaan ol biiftuu intala biyyattii jaalaffaatii si yuutuubarra laffaatee viidiyoo maallaqa mana arabaatee biiftuu fadarra fadiisoo fi guddoo Hai, tikko fi guddoo jira. Takkaana lagatee Bismillah. Wallahi jaalibsaa hedduu na dhagaame wallahi hedduu nama dheengadda mana saa ol neeyxee nama dheengadda gaarii oolteef gaafa inni qarshii takka hin qabne gaafa inni rakkoo meeqa keessa ture mana wardaan jimaa bitaa fi akka obboleessisitti fidheessitee wajji nyaattee wajji dhuydeen isa amantee arraan tana ol ba'ee jiruun irraa qayyaramteef dhalaan gartee isa bittee heeruu irraa qayyarame abbootii qabeenyaa meeshaa manaatiin ol ba'ee wardatti dhaadata dheengadda gaafa mana dheengadda gaafa waan takka qarshii takka hin qabne isa ol neeyxee bara Majlis Arabiyaa waan qarshii kun torbaatama abbaa qabeenyaan nama gootu. Aboo miskiinni giseenii fi waa xiqqoo harkate hin danda'amu dhaggeeffadha. Miskiinni gisee waa xiqqoo harkate hin danda'amu. Namni tokko isaan afaan hin jiru dura isa daawwatee gaafadheen gaafa inni dide san boodaan yoo irra deemsa taate irra deemnaati.
Wardaan nambara sun qaba. Miciyyoon amma miciyyoon bubbeen fuudhutu na jala jirti siin jee. Oduu jaalibsa dhaga'u jira. Akkaawuntii biraatiinis nu odeessu. Ol bahee waan Naatu firoo fidaa jechaa jiran. Mucaan tokko naaf firoo fidaa jechaa jira jechuudha. Mee shir godha hundi keessa opening taphtaa godha. Ilmaan tafiroo nan aarsinee baran firoon bar achirratti dhiisi oon sarraatenyaa teellee homaatii miti siraanoo dalagaadha. Sarraatenyaa jechuun dalagaa jechuun biizines no. Sarraatenyaa firoo yoon teellee irra homaatii miti baran tasanii nan aarsine. Ali Haali Galii. Ayyee jaalibsaa nagaami. Tuni maal abbaa isiitiif natti godhee. Firoon beekaa. Yoo sanaa gaddiisee nan Firoon beekaa reefuu dawwaleetiif hin ture miseen jedhaani. Eessi jirtati? Annen finfinnuman jira. Ayyee. Dawwalee fi maaliif akkas taataa maaliif nama wajjin jiraatti kana maaliif akkana gootaa jee anis hedduu loleeni. Sarraatenyaan hin taafidii si ofiroodha rakkoon qabu mana namaa dalagachuu beekan haa qabata. Damoosa naa gaafadhu. Meeshaa bitachuu mucaa turi na dawwaltee viidiyoo naa gaddiisee naan jetteera. Maal jechuu akkana jechuun? Obsi wardaa obsi haa sii barannaa dhaggeeffadhu haa wardaa. Isin gaddiisee firootti ergeemi wayii isiin dhuftee sirraa waraabde firootti ergeemi eega firootti ergeemi nuti firoo daleeffannaa isii fidanne. Barni beekaa firoodhaatti ergeemi wayii isiin dhuftee sirraa waraabde firoo fidannaan dubbiin dhumte khalaas maaltu khalaas Khaalid. Hai inni yoo waan kana ka godhu taate bar namu Itoophiyaa keessa waliin jirraami waan kana godhe yoo godhu hunda seeraan gaafataati maaliif ijjitee onnee. Miseenjeraan itti dhee silkii silkiin sanboota kaasuuti deeguun alloleen booda naatu sirraa qaba wardaan. Akka Sabriinaa Jamaaliif beeyomaati miti dhiisaa. Bilbila ni qabda. Bilbila isaan qabu miseenjeran qabu bilbila isaadhaa ka duraaniitiin qabaa san inumaa cufaadhaa suni. Okay. Namni firoo beeku jooraan as jala jirtanii namni bashan kana keessa namni firoo beeku hin jiru. Silkii isaadhaa hin kaasu barni akka xirrii yaastalallafanuu godhatee ibsa. Boo miseenjerri isaa amma shama kana ni jiraa minni. Ini jira. Amma sila inni as jalan jiru jetteeti jaalibsaa. Askarusut godhi katti ergiteemi. Maqaa jaalibsaa nama tuffata malee. Tuffiidha malee. No, tuffii miti laal wanta kana isinii mahala. Nama tokko amma naaf inni waliin beeynu. Isinii gala naaf inni waliin beeynu. Inni isin beeku ani isin beeku. Dhagaytumas gubbaa malee. Yoo gartee booda maal? Amma gaamana ni qabna jaalibsaa akkam sa'aatii na oowwisu turtaa akkamiin maal? Ati furmaata barbaadan warda. Ani amma wanni na aarsee Sabriinaa gaafa san hidhamee sirkiiti jette kanne ana aarutti hin jira akka malee laa dhaggeeffadhu. Hidhamee itti kanne yeroo sanitti tana dura dhufte Sabriinaadha. Amma naafi firoon kun wal dhabne hayaa walitti aarree unoo mucaan kunis ni jira ani hin xuuneen durallee wardaa ati sarraatenyaan si godhaa mucaan Ameerikaa jira qarshii 6,000 erge mucaan visa kanarraa amma 6,000 nama maallaqa mucaan irratti ergellee oliin fida firoorraa qarshii 6,000 erge amma waggaa kana itti ashoofu jiru ogguu duraatu ashoofu jira yoo ashoofaan kun hin ta'inii fi waggaa duraa san dawwaltee dhaabii wardaa maanaan hin jenne asuma deemteetuma bar viidiyoo sanillee nu erge gadhiisne ammallee ijoollee teetii fi maarreerraa hoo waraati. Injira isaati narraa gaafatee barboo kilaasii takka kanneen fi galuu ture. Duraanuu isaan dubbiisi barbaaduu fi amma isaan waan kana godhaniif isaan duraanuu. Akka namni bar qofoo fi shamiisa namaa bitutti akka obboleeyyummaatti na obboleessa qiyyaaf akkasitti hin binne. Laal wartaa wanni si jiru wartaa dhagahama wanni si jiru wartaa. Amantee mana si ol waan akkanaa kana dalugu bareedaadha. Mee wartaa obsi laa wanni si jechaa jirru. Mucaa kana yoo arraba taateesi. Ammanan qabaa bar jaalibsaa. Bar hin qabdu haqan qabdu siin hin jenne warda haqan qabdu siin hin jenne bar wardaa teenya obsi waan tokko mee obsi tas gabbaay. Haqan qabdu siin hin jenne bar haqani qabda. Haqa qabdu san firoo irraa sii baruudhaa deemna. Firoo maa waan akkanaa daleeyda maali hojii tana maa daleeyda jenneeniiti sii gaafachuu yaanaa siin hin jenne. Dhaga'uu jira ammaa malee haqan qabdu siin hin jenne. Maqaa jijjiirrateetuma taa'ee ilaalu jira malee sirrii dhagaa beekee waan kana. Tokko dhaggeeffadhu ani wardaan yoon dhiira tokko janajjanee yoon dhiira tokko viidiyoo miti footoo erge. Mirga kee. Wallaahi kottaa asbaa gadhiisaa. An waan akkasiin illee godhee hin beeku dhaggeeffadhu. Yoo gootee eenyu si gaafata. Takkaa footoo viidiyoo nama ergee hin beeku ani. Dhaggeeffadhu. Firoon immoo jaartiin isaa himtee mi dhugaa himtee as baate dubbattee mire as baatanii dubbattanii mi
Yoo haasoo wallaaltanii haasoo yoo haasoo beekan haasaa ammaanta. Okay. Akka saananga eega tolli jira raqataan irraa fuuna maal afaan beeynu likkii galchine. Akkas dhageeffadhu takka farratti andiira takkaa bitadheen beeku laal amala siifin malaal adaamaa keessatti andiira takkaa maallaqaan bitadheen beeku obboleessa ilma dhiiraan hin qaba dhabdee taanaan si wajjin hin nyaadha waan kiyya obboleeyyummaa dhageeffadhu an akka isitti dhiira maallaqaan bitadheen beeku firoo jechuun dhalaa lamarraa taa'ee nyaachaa ture. Suudii gaafa jirus intalarraa nyaachaa ture. Intalti dadhabdeet ati dhiiraa deem dalagadhu jettee firraa dhiistee kana biyyaa ramaa kuttee dhaggeeffadhu. Tun immoo ta'a Ameerikaan jira jettu. Isii foon dhabdee akka taatu dhabdee jaarsaa fi isii waltumanitti jaarsiin irra dhiira jala jantaa jee qabee isii tumee hidhaa isii naqee taakka jii. Kissii san jalaa baatee firoo kana gaggabaan qabattee anaa miti taati ilaal waan akkasii ergituuf baalagditti. Baalageen isin malee anaa miti. Yeroon narra nyaatee narra dhugee injiree isaa narratti irraa gafatee dalee dujee. Yoon dalee mana isaa ta'e illee biizinasa. Dalagummaan maallaqa. Hudaan naqe takka tokko. Okay, alaa mana geeffadha tokko raakilii saameen amana isaa wajjin firoo waliin haasa'aa. Waalaikum salaam. Xiqqoo miira keessa jirra oomsimee munaatii jenna. Oomsi miira keessa jirra miira keessa galee. Maal taatee? Ati firoo ni bitamte. Ati dhalaadha paantii ni miiccita jii dhageeffadhu firoo dalagaa ta'eetiin siimaa paantii sii dhiki moodees kisii shintibeetii darbe dhageeffadhu paantii dhiigaa miicca dhageeffadhu dalagaa ta'eetiin siimaa waan ati daleetu. Lammadammoo gizee isiin Ameerika irraa dhufte miilee sii bajjaa sanirraa dhiki si salaxansiiseetiin gaggeessee miire akka inni itti fayyadamu san gartee maasaa jakkan itti seenu miila biddeen irra kaasanii nyaatanii akkasii miilee sii wasaka sanirraa dhiki bisaa kaffaa. Lammaffaa kuwas deebite dalagaateetiin si malaa firoo keenya yaa natticha yoo dalaguu dadhabde immoo sarraatanyummaan qaanyiin qabdu maallaqa dalagaa mana namaa dalagatu qaanyiin qabdu tanaa siifin hima kun arraban taatu ta'isiin arraba itti jettee immoo kana miskiinummaanis waa rakkoon qabdu kana ka injireen fitte ka injireen qaf goote injireen akkatti raayyaatuun shaawara fudhachiisee nyaachisee obaasee huccuutti bitee jimaa bitee fi obboleessa kiyya akka namatti viidiyoo daleenaa hojjeeni viidiyoo lama sadii yuutuuba isaa gubbaa jira kamana uummaatti gaddaleenii fi kamana kiyya daleenii laa deemi daawwadhu bubbeen fuudhu deemi daawwadhu akkasittiin firoo nama godhee viidiyoo wajjin dalagee jechuudha viidiyoon inni isaa wajjin dalagee illee na lakkafteetiin hidhaallee seenee uummata jajjuusa firoo akkasittiin si leenjise waa arraban taatu baay'ee harragaa dhiirtii moofammaa fi kanaan namatti hin dhaadatu laannaa isinii hima moshommaa fi kanaan dhiirtiin abbi'ee oofaa. Oo kana agaasas kennaa. Ala itti dabaree ammaa furuun furodhaa. Sagatee agaasas Dhiirtii akkamitti dhaadatti yoo qaanii wallaahi. Jaalibsa. Akkasi. Okay, filattanii naatu itti dabarmai. Itti dabaree jaalibsaa takka bishaan hin dhugaa. Okay. Anigaa. Araba kiyya gua wa Arab so Arab kiyya badada Black family kaja ko limutu video kaja fat Black family video kaja fat It's okay rakkoon ya warda wani si gafachu barbaad wanni kun isa seriously isa booda pranki dan jenne isa booda kanan jenne isa dubaati mi wallahi wa billahi alilal firoo gwa dalay dujo sar inaare mi choonna dawalteetu man sinje ani Sabrina gizeen arkee hundan booye wallahi jaalibsaa maali ni beeta ana kamitti wajji nyaannee wajji dhuunee viidiyoo kiyya namni gadhiisa si galee namni dur jirti silkii wal bira dhiifatee deema an viidiyoo kiyya na gadhiisanii wajji naga dhageeffadhu firoon namaa akkasan akkasin naa yaade erginan na nyaate laa kana asite laalibsaa wallaahi laadhi mudni Imbohin jaza ilma namaa tokko Imbohin miidiyaa gubbarratti Kana acha bocha ableeti dia. Shamuutti kunturroo bitattee nuti kunturroo bitannee hin beenu. Okay.